There are people sitting in this audience and people that might watch this recording that felt like at some point they were close to Allah. Namoonni daawaa kana amma ta'anii daawwataa jiran yookaan ammoo eega waraabameen booda warri booda daawwatan keessaa jireenyi isaanii keessatti yeroo tokkos taatu rabbitti dhihoo turre jedhanii warra yaadantu jira. Gariin annama gaarii ture jireenya kiyya keessatti yeroo nama akkaan gaarii turetu jira jedhanii yaadan. Isinis akkas yaaddan. San booda karaa maqtan, karaa irraa akkaan maqtan. Akkasumas akka nama akkaan rabbi irraa hedduu fagaateetti of yaaduu dandeettan. Akka waan isiniif abdiin hin jirreetti yaaddu. Shayxaana dhageeffataa waan jirtaniif karaa baddanii kuttan. Hanga fedhaanii fi isin rabbi irraa fagaannee jirra jennee yaadnus fageenya keenya kana haga nama jannata keessa turee isa keessa ari'amee dachii irratti darbameetiin wal bira qabuu hin dandeenyu. Nama akkaan rabbitti dhihoo tureef jannata keessa ari'amuun akkaan xiqqeeffamuudha. Rabbi nama sanitti qajeela itti dubbataa ture. San booda lakki amma booda qajeela sitti hin dubbadhu. Karaa wahii qofaan si dubbisa jedheen. Namni sun haga na fageeffamus abdii hin kutanne. Abdiidhaan wahiin dhufee rabbii kiyyaa walitti na hidha jedhee eega. Qur'aanni kitaaba azaaba isin galchuudhaaf buufamee miti. Qur'aanni abdii hin qabdan jedhee isin barsiisuuf kan dhufee miti. Qur'aanni waadaa rabbiiti. Ani fi isin haga fedhe badii dalagnus, haga fedhe karaa irraa fagaannus, haga fedhe kasaarree jirra jennee ofitti amannus, nuti akka abbaa keenyaa ta'uuf jirra malee akka ibliisaa ta'uuf akka hin jirre nutti hima. Jechi ibliis jedhu jecha afaan arabaa kan ablasaa jedhurraa kan dhufee fi hiikkaan isaatis abdii murachuu jechuudha. Hiikkaan ibliisii inni tokko abdii murachuu jechuudha. Nuti warri abdii murate ta'uu hin qabnu. Dura irratti ofitti amanamummaa keenya jabeeffachuu qabna. Akkuma kufee jira yaada jedhu amanuu jalqabduun sunnaa ibliis hordofuu jalqabda. Ani nama badaadha maal godhuu danda'a jedhaa waan akkanaa kana ofitti himuu yoo jalqabde sunnaa ibliis hordofaa jirta jechuudha. Ibliis hamaa ta'uu isaa amanee fudhateera. Haa ta'u malee ilmi namaa carraan kennameefii jira. Namni marti badii dalaguu danda'a. Kullu banii aadama kaxxaacuun. Ilmaan aadam hundi hamtuu irra deddeebiidhaan dalaguudhaaf jiran. Jechi kaxxaa'uun jedhu jecha kaxxaac jedhurraa adda. Ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam ilmi namaa badii dalaguudhaaf jira jedhanii dubbatan. Ammoo badii takka qofaa miti kan dalagdu. Akka waan nama araada badii dalaguutiin qabameetti hedduu dalagna. Annama araada badii dalaguutiin qabameedha. Namoota badii irra deddeebiidhaan dalagan keessaa irra caalaan isaanii warra irra deddeebiidhaan gara rabbii deebi'aniidha. Jiini kunis kanaaf kenname. Jiini kun ji'a gara rabbiittiin deebi'amu jedhamuudhaan ayyaaneffatama. Sababni isaa kun ji'a rabbiin funyoo isaa gadi nuuf darbeedha. Qur'aana isaa ji'a kana keessa nuuf buuse. Kalaama isaa ji'a kana keessa nuuf buuse. Kanatu yeroo hunda rabbitti walitti nu hidha. Nama tokko yoo yaaddan telefoona itti dhooftan sagalee isaanii dhagahuu dharraatan. Namni yoo isin jalaa du'ee nama san yaaddan maal gootan? Waan amma dura irraa waraabdan irra deebitanii dhageeffattan yookaan laaltan. Daa'ima kolfitu yookaan abbaa fi haadha isin dubbisanii fi waanuma jiru laaltan. Namoonni yoo nama yaadan yookaan nama wayiitiin walitti dhiyaatu yoo barbaadan nama san waliin haasawuu barbaadan. Haasawanii dharraa bahuu fedhan. Nutis wayita rabbi irraa fagaannee jirra jennee ofirratti beeknu isatti deebinee isa haasofsiisuu qabna. Kalaama isaa dhagahuu barbaanna. Rabbi ammoo waan isaan haasofsiisnu nuuf kenne. Kalaama isaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala isa kana nuuf kenne. Kun ja'atti fayyadamuu qabnuudha. Carraa jireenya keenyaa keessatti nuuf kenname isa guddaadha. Waan akkaan bareedaa Rabbi nuuf kenneedha. Dabalataan isa Aadamiinis alayhi salaam karaa irraa jallise ja'a kana keessa nurraa hidhe. Karaa irraa nuu kaase. Kunis akka isin yaada keessan hin faffacaafne isin gargaara. Isinii fi kalaama Rabbii jidduu girdoon tokkollee hin jiru. Subhaanallah isatti hidhatuu dandeettan. Barumsa kiyya kana goolabuudhaan duratti kennaa ja'a kanaa tokko isinii qooduu barbaada. Ayatoota Ramadaanaa hedduutu jira. Amma takka isinii himee addaan baana. Anis isinis waan kanarraa akkaan fayyadamna jedhee abdadha. Rabbi akkana jedha. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Yeroo gabroottan kiyya narraa si gaafatan an dhihoo jira. Rabbi yoo gabroottan kiyya si gaafatan hin jenne yeroo gabroottan kiyya si gaafatan jedhe. Sababni isaa akka isa gaafatuudhaaf jirru sirritti beeka. Rabbi nurraa abdii qaba. Tarii ati ofirraa abdii hin qabdu ta'a. Rabbi garuu sirraa abdii qaba. Kanaaf ergamaa Rabbiitti sallallahu alayhi wasallam akkana jechuun dubbate. Yeroo isaan waa'ee kiyya si gaafatan nuti silaa aayaan qur'aanaa kun bifa biraatiin dubbatamuu qaba jennee eegna.
sunis rabbi akka yeroo isaan waa'ee kiyya si gaafatan ani isaanitti dhihoo ta'uu kiyya itti himi kan jedhuudha. Garuu rabbi akkasitti hin dubbanne yeroo isaan waa'ee kiyya si gaafatan jedhee ergamaa isaatti dubbachuu dhaabee anaa fi sitti qajeela dubbachuu jalqabe. Dhugumatti an dhihoo jira jedhee nutti dubbate. Aayaa kana keessatti walakkaan dubbii ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam waliinii miti. Dubbiin rabbii fi si jidduutti qajeela godhamaara. Isin rabbitti yeroo dheeraaf dubbattanii hin jirtan. Nama yeroo dheeraadhaaf osoo hin dubbisin yoo turtan namni sunis na hin dubbisu murtii jedhurra geettan. Yeroo kana hunda eessa turte naan jedha jettanii sodaattan. Kanaafuu nama biraa irraan nama san dubbisuudhaaf yaalii taasistan. Tarii haga ammaa natti aaree jiraa laata kan jedhu adda baafattan. Qajeela nama akkasii faana walitti dhufuu hin feetan. Haa ta'u malee rabbi girdoon akkana akka kufu godhe. Qajeela isinitti dhufe. Dhugumatti an dhihoo jiraa jedhe. Isin garuu akka nama haalaan fagoo jirutti of laaltan. Ani nama hamaa waan ta'eef du'aa'ii ani godhu maaliif naa deebisa jettan. Inni garuu ujiibu da'wata daa'i jedhe. Ani saffisaan du'aa'ii takkittii namni du'aa'ii godhuuf deebii kenna jedhe. Du'aa'ii takkittii gaafii takkittii waamicha takkittii namni du'aa'ii godhuu deebisa jedhe. Aayaa bareedaa kana keessatti rabbi waa'ee nama sa'a dheeraaf du'aa'ii godhuu dubbataa hin jiru. Waa'ee nama yeroo takka qofa gara rabbii deebi'ee dubbataara. Yeroo takka qofa jechuudha. Rabbi yeroo kana hunda sirbaa baatee amma waa barbaannaan gara kiyya dhufte deemi asii hin jenne. Lakki an nama saniifis daddaffitti deebii kenna jedhe. Yeroo takkittii du'aa'ii godhe sanitti isaaf deebisa jedhe. Haal dureen sirraa eeggamu maal inni? Qaama haalaan ulfaataa ta'e tokkorra waa barbaaddeetti dhaqxe taanaan haal dureewwan guutamuu qabantu jira. Kun dhugaa yeroo hunda jiru. Gama amantiitiinis namoonni yoo rabbiin kadhachuu barbaadde uffata seeraa uffatuu qabda. Masjida jiraachuu qabda. Bakki du'aa'ii itti godhan inni irra gaariin masjida al-haram yookaan kaabaa yookaan masjida nabawiidha. Badii dalaguu dhiisuu qabda. San booda du'aa'ii goota jedhanii nama gorsu. Wantoonni kunniin hundi dhugaadha. Haa ta'u malee aayaa kana keessatti rabbi haal duree barbaachisu jedhee wanti inni kaa'e isin du'aa'ii godhuudhaaf qophii ta'uu keessan qofa jedhe. Dukkana irra gad aanaa keessa jiraatuu dandeetta. Wanti sirraa eeggamu gara rabbii deebi'uu qofa. Waan kana namatti mul'ifattee nama diinii ta'uu kee agarsiisuu miti yookaan nama gammachiisuufii miti. Waan namni jedhuufillee cinqamteetii miti. Namoonni anaa fi isin marsanii jiran wanti isaan yaadan hagam gaarii akka taanee fi hagam hamaa akka taaneedha. Namoonni si marsanii jiran tarii nama gaarii jedhanii si yaaduu malu. Ati garuu of beekta. Yookaan namoonni akka ati irra hamaa namaa taatetti si yaaduu malu. Gaaromina takkallee hin qabdu jedhanii yaadu. Namni tokkollee waa'ee keessan hin beekan. Rabbitu beeka. Isinis ni beektan. Akka murteen namaa karaa irraa isin maqsuuf hayyamuu hin qabdan. Hammeenya kana ofirratti dalaguu hin qabdan. Sadarkaan keessan maal akka ta'e hin beektan. Kana rabbi qofatu beeka. Kanaafuu murtee namni murteessu hunda ofirraa dhiisuu qabdan. Waan fedhe namni waa'ee keessan haasa'us gaaris ta'ee hamtuu dubbatus waa'ee keessan wanti dubbatan bakka hin qabu. Kan barbaadamu isin gara rabbii deebitanii isa kadhachuudha. Waca naannoo keessan jiru irraanfatuu qabdan. Waca hunda ofirraa irraanfachuu qabdan. Wayita du'aa'ii san gootan deebii argattan. Izaa da'aan ani isa waamicha godhe sanii deebisaa kenna. Rabbi wayita inni waamicha taasisu nama waammatu hunda deebisaa kenna jedhe. Kun waan ji'a Ramadaanaa keessa muudatuudha. Keessattuu ji'a Ramadaanaa keessatti rabbi haada isaa gadi diriirsee waan jiruuf rabbi waamadhaa. Rabbi waa gaafadhaa. Rabbi wajji haasayaa. Yeroo kophaa jirtan rabbi wajji haasawaa. Yeroo makiinaa keessan keessa jirtan rabbi wajji haasawaa. Rabbitti waa haasawuudhaaf arabiffa beekuun barbaachisaa miti. Afaan barbaaddaniin dubbatuu ni dandeettu. Afaan punjaabii, afaan baangaalaa, ingiliffaan itti haasawuu dandeettu. Hunduu ni ta'a. Rabbi afaan hunda barsiiseera. Afaan wahyiin ittiin bu'e beekuu dhabuun rakkoo miti. Rabbi wanti jalqaba irratti isinirraa barbaadu hidhannoo isa wajjin qabdan jabeeffachuudha. Isatti haasawuu, isa waamachuu. Namoota meeqatu rabbi waammata? Rabbitti haasawa, rabbi kadhata, rabbitti booya. Beeytuu hedduminaan rabbitti haasawuun miira nama cinqu wahii fiduu danda'a. Wayitaan akkanatti makiinaa keessa taa'ee dubbadhu namni wahii na argaa jiraatin haalaata jenna. Tarii rakkoo xiinsammuu qabaachuu mala jedhuu dandeenya. Kun gaybitti amanuu gaafata. Waan argaa hin jirretti amanuu barbaachisa. Wayita haasoftanii cinqabtan taanaan rabbi na dhagahaa hin jiru yaada jedhu of keessaa qabdu jechuudha. Garuu dhugumatti inni na dhagahaa jira jettanii amantan taanaan isatti dubbadhaa. Waan namni yaadu maaltu nu cinqe? Haasofni isinii fi rabbi jidduutti waan godhamuudha. Kanaafuu rabbi waan isinirraa gaafate qaba. Waan isin gaafate qaba.
du'aa yeroo gootan isinii deebisa jedhe yeroo waamicha taasistan hunda isiniif deebisa haa ta'u malee gama biraatiin wanta isinirraa gaafate qaba falyastajiibuu lii jedhe yoo xiqqaate waamichaan isaaniif godhu deebisuudhaaf yaaluu qaban rabbitti haasawuu barbaaddan rabbillee isiniif awwaadha jedhe garuu rabbi ana jalaallee awwaatuu qabdan jedhe yoo xiqqaate anaaf awwaatuudhaaf tattaafadhaa jedhe naaf awwaadhaa hin jenne san jechuun guutumaan guututti nama sirrii ta'uu qabdan jechuudha naaf awwaatuudhaaf tattaafadhaa jedhe yoo xiqqaate fedhii awwaatuudhaaf qabdan natti agarsiisaa jedhe haa ta'u malee qaama tokko jala awwaatuudhaaf dirqamatti waa dhagahuu qabaattan yoo nama tokko jalaa dhageettan malee awwaatuun hin danda'amu gaafiin yoo hin jiraanne deebiin hin jiraatu gaafiin yoo hin gaafatamne deebisaan hin kennamu rabbii na awwaadhaa jechuun isaa dura na dhageeffadhaa jechuu isaati garuu nuti akkamitti rabbi dhagahuu dandeenya eeyyan kalaama rabbii jechuun isa kana wayta kalaama rabbii qaraatan wayta kalaama rabbii dhageeffattan wayta waa'ee kalaama rabbii yaaddan wantoota deebisaa barbaaddan dhageeffataa jirtan rabbi qur'aana saniin isinitti dubbataara natti haasawuu barbaaddaniimi anis akka isinitti haasa'u naaf eeyyamaa jedhe akka isin jala awwaadhu feetaniimi isin hoo maaf yoo xiqqaate awwaatuudhaaf carraaqii hin goone jedhe kana jechuun qur'aanaa fi dhaamsi isa keessa jiru haasawa gabrichaa fi gooftaa jidduutti godhamuudha du'aa'iin haasawa nuti rabbitti godhaa jirruudha qur'aanni ammoo haasawa rabbi nutti dubbataa jiruudha haalaan bareeda walitti haasawuun haala kanaan guutuu ta'a haasofni kallattii tokko qofaan ta'uu hin danda'u kallattii lachuunuu ta'uu qaba nuti rabbi jalaa awwaatuu qabna san booda rabbillee nu jalaa awwaata walli yu'minuu bii natti amanuu itti haafufan la'allahum yarshiduun yoo san karaa qajeelaa irra ta'an jireenya keenya haala qajeelchuu dandeenyu irratti wanti haalaan nu barbaachisu wantoota kanneen akka ta'an baranneerra jireenya keenya akkamitti qajeelchuu dandeenya jireenya keessan akkamitti qajeelchuu dandeettu deebisaan dhugaan rabbi wajjin walitti haasa'uudha ani isa wajjin haasawa annis na wajjin haasawa an du'aa'ii kiyyaan isatti haasaya kadhaa kiyya du'aa'ii kiyya badii dalage himatuudhaan maal akka barbaadu isatti himuun badiiwwan dalage amanuudhaan maal akka argachuu barbaadu an akkamitti gaarii akka ta'u wayita rabbii wal argu hagam abdii akka qabu isatti himuun rabbi dallansiisuu dhabuun badiiwwan dalageef dhiifama naaf godha abdii jedhu qabaachuudhaan wantoota kanneen hundaan isatti haasawa wayita inni natti haasawu ammoo isa dhageeffadha rabbi wayita isinitti haasawu waan dalaguu qabdan isinitti himaa hin jiru wayita isinitti haasawu abdii isinii kennaa jira akka galatoonfattan isin taasisaara akka of beektan isin godhaara namoota naannoo keessan jiran akka beektanii fi akkamitti akka isaan kunuunsuu akka qabdan isin beeksisaara dhugaa jirtuuf akka ija keessan bantan isin godhaara haasofni isa waliin taasiftan karaa qajeelaarra isin kaaya namoonni wahii ni jiru yoo rakkoo wahii muudatte isaan dubbisuu qabdan aayaan kun wanti nu barsiisu guyyaan 30 kun guyyaa rabbitti itti haasawan akka ta'eedha yoo ka hojjetuu dandeettanii kun haasawa rabbi wajji qabaachuu qabnuudha gariin keessan yeroo kanatti halkan hojiirra buluu dandeettu sababa kanaaf salaata taraawihaatiif dhufuu hin dandeettan ta'a gariin keessan jiruun isinitti ulfaatee gara masjidaa dhufuun isin rakkisee jira ta'a tarii da'waa fi barumsa gara garaa dhageeffatuun isinitti ulfaatuu mala gariin keessan qormaata qabaatuu dandeettu gariin keessan barumsa dabalataa barataa jirtan ta'a tarii ramadaana haalaan biizii isin godhe qabaachuu maltu yeroon ramadaanaa yeroo salphaa miti garii keessaniif haalaan ulfaataa ta'uu mala namoonni ibaadaa dabalataaf yeroo dhabdan jiraachuu maltu namoonni akkanaa kunniin bu'uura ji'a kanaa hubannaan ramadaanni keessan haalaan bareedaa ta'a ramadaanni waa'ee soomanuu qofaa miti ramadaanni yeroo hidhannoo rabbi wajjin qabnu jabeeffannuu fi yeroo isatti haalaan haasofnuudha haala ajajamnee fi qajeelfamni kanaan yeroo of jabeessinuudha rabbi warra isa wajjin qajeela haasawanii fi warra rabbiin quraana isaatiin onnee keenyatti dubbatu nu haa taasisu